shirri diinaa fashalsuu yaalullee yaanni keessan humni keessan cimini keessaniif tokkummaan keessan firaaf alagaa biratti illee waan dhagahameef hedduu galatoomaa allallee siin boonaa naa galteeffadha. Duula Awurooppaatti gooneen akeeka qabdi. Duula waliigala hingaabbuudhaan godhaa jirru kana bikka lama qoonneen laalla. Kutaan duraa the first phase ummata dammaysuudha. Ummanni keenya waggoota lamaan sadeen dabre kanatti akkuma gaafanneef akkuma isin waanneen boqonnaarra turtan haara galfattan nageenya dhufuut abdiidhaan eegaa turtan. Nutis waan dandeenyu yaalii goonee amma immoo ummanni keenyas dammaqee nageenyi kadhaadhaan didame sun jaalatamee osoo hin ta'in harki bicciiramee nageenyi biyya keenyatti akka bu'uuf waamicha gooneen yeroo gabaabaa keessatti ummanni keenya callisee dhaggeeffataa akka jiru malee akka rafne waan mirkaneessitaniif galatoomaan isiniin jira. Jarri mootummaatis warri if dagate warri eenyu ha Oromoo achirra isaan keessa maal fiddan amma booda Oromoon cabte jee yaade torban lama sadi keessatti Oromoon hanga fiigeessu galma hunda guutuudhaan sochooftee fi qaamaanis argamuudhaan hojiin har'a akka duraatti uf tuuruu fi of jajuun hafee gandaranii piroojeektii dudullecha haaromsanii eebbisuutti dirqamanii jiranii jechuudha. Wanni beekamuu qabu ummanni kun ummata tuffatamuu miti. Ummanni kun ummata kabajaan isaan malu kabajaa immoo kadhatee osoo hin ta'in kaan kabalee kaan muka itti cabsee kabajaa isaan malu akka argatu qabatamatti kaa agarsiiftan waan ta'eef hedduu galatoomaan isinin jira. Kana booda gara Ameerikaatiin deema. Minnesota irraa eegaluudhaan magaalota adda addaattiin deema. Kun marsaa lammataa ta'aa jechuudha. Second phase of the campaign. Hanga ammatti uummata keenya dammaysu mooraa isaa gamaa gamana jirtu kakaasuu if yaadachiisu haasoysiisu falmisiisu irratti fuulleffanne. We were agitating. We were focused on agitating, provoking discussion. Marsaa itti aanu irratti engagementii eegalla jechuudha. Marsaa itti aanu irratti qabsoon itti aanu qabsoon marsaa itti ta'u akka qabu xiinxala gadi bu'ee gadi fageenya qabu mooraalee takkaa'u galma gurguddaa akkanarratti taa'uun ol keessatti kan mareen hoggaa ta'u cufaadhaan immoo hayyoota keenya beekota keenyaa fi hogganoota sadarkaa hawaasaa adda addaa irra jiran wajjin balbala cufannee kan mareenu ta'a. Hogganoota Oromoo qofa osoo hin ta'in hogganoota sabaaf sablammoota biyya sanii akkasumas naannoo sanii jiran wajjin marii karoorfannee lafa kaa'annee jira. Marii sanarratti hundaa'uudhaan gama dhumaa irratti cuunfaa takkaa'u karoora tarkaanfii fudhachuudhaaf deemnu kan beeksisu ta'a jechuudha. Kanaaf isinis bifa adda addaatiin yaada keessan gaafii keessan akka torbaanota darban kan agarsiisaa jirtanitti gara fuulduraallee akka agarsiiftan isin gaafachuun barbaada. Dhuma irratti laaftutti asin geenye waggoota 50 dabre kana bikka irraa kaanee bikka irra geenye xiqqoo miti. Bikka garaa keenyaan geenye bikka hawwin hin geenye tarkaanfii sadii waggaa dura deemne tarkaanfii lamaaf duuba deebi'u jira. Garuu immoo bikka kaleessa irraa kaan hin jirru. Gara fuulduraas wal dhaggeeffachuudhaan walitti dhufuudhaan walii himuudhaan wal waqaruudhaan wal qaruudhaan ummanni kun waan isaan malu ifiifis ummata Itoophiyaatii fi ummatoota naannoo saniifis nagaa tasgabbiif dimokiraasii fiduu irratti shoora rabbiin isaa kanne ka lakkoofsaan isa guddise ka dachii badhaatu irra isa kaa'e ka dhugaa fi gadaa isaa kanne san irra eegamu galmaan ga'uudhaaf akkuma dur caalaa arras muuxannoo arganne ta'arriin nu biqilta kana fayyadamuudhaan ummata Oromootis ummatoota biyya keenyaatis ummatoota ollaa keenyaatis mataa ol qabachiisuu fi rakkoolee bara baraan irra jiran ofirraa akka mulqu ijaaruudhaaf dammaysuudhaaf tokkoomsuudhaaf hojii eegallee jirra. Hojii kanatti akka nu jira hiriirtan isin gaafadha. Bolton, Manchester, UK isin hanqatu taate isiniif ergina wanta kan yaadeyna
yoo isinan qabdu taate isiniif erginaa ka afaan ingiliziitillee yeroo gabaabaa keessa ni dhufa bal'inaan marii ka itti fuunu taata kitaaba dubbisa kitaaba gaafa dubbiftan qabiyya kitaaba irrattillee gama onlaayinii yoo taate kan mareen nu ta'a jechuudha. Afaan Amaaraatiin sabaa jiraniif yeroo gabaabsee dubbachuun barbaada. Afaan Oromoo ለማትሰሙን እዚህ ውስጥ ያላላችሁ በኦንላይን ላላችሁም አጠር ያለ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት በዩኬ ያላችሁ ዜጎች ብርዱ በረዶው መንገድ የዘጋው ሳይበግራችሁ በዚህ መልኩ ወጣችሁ ስለተቀበላችሁኝ መጽሐፉን ለማንበብ መጽሐፉን ለመረከብ ለመደማመጥና ለመወያየት በመምጣታችሁ ያለኝን ከፍተኛ ክብርና ምስጋና ለመግለጽ እወዳለሁ። ይሄ ያደረግን እኮ ያለውት ቱር በሁለት ክፍል የተከፈለ ነው። የመጀመሪያው ከኬንያ ጀምረን ለማጨናገፍ የሞከሩት የመጀመሪያው ደረጃ የመጀመሪያው ፌዝ የማነቃቃት ነው። ባለፉት ዓመታት ህዝባችን ለተወሰነ ጊዜ በሀገራችን ያለው ጦርነት በንግግርና በድርድር እንዲፈታ ድጋፍ ለማድረግና ለማበረታታት ሲል ዝም ብሎ ነበር። ይህ ግን በገዢዎቹ እንደ ፍርሃት፣ እንደ ተስፋ መቁረጥ፣ እንደ መሸነፍ ስለወሰዱት ህዝባችንን መልሰን በማነቃቃት የህዝባችንን አቅም ማሳየት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ባለፉት 2-3 ሳምንታት ያደረግነው የመጀመሪያው የዚህ ጉዞ አካል ሲሆን በዚህኛው አካል አጂቴት የማድረግ የመነቅነቅ የማነቃቃት የማነሳሳት ፕሮቮክ የማድረግ ስራን የሰራ ነው። ይሄንንም ደግሞ ከጠበቅነው በላይ በተሳካ ሁኔታ ያደረግን ሲሆን የሀገራችን ፖለቲካ የሀገራችን ፖለቲከኞችና ህዝቦች በአሁኑ ባለፉት ሳምንታት ከፍተኛ ውይይት፣ ክርክር፣ ንግግሩ ስለገቡ ከክርክርና ከንግግር የሀገራችን ችግር ይፈታል ብለን ስለምናምን የመጀመሪያው ፌዝ በተሳካ ሁኔታ በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። የሚቀጥለው ፌዝ እስካሁን ያነሳናቸውን ነጥቦች በጥልቀት የምናይበት ወደፊት ሊሰሩ የሚገቡ ልንከተላቸው የሚገባች አቅጣጫና ስትራቴጂ የምንወያይበት ይሆናል። ይሄም በሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ በሚኒሶታ ጀምረን በተለያዩ የኖርዝ አሜሪካ ከተሞች በመጓጓዝ ከህዝባችን ጋር ውይይት እናደርጋለን። ሁለት አይነት ውይይት ነው የምናደርገው። አንዱ በዚህ መልኩ በአዳራሽ በመሰብሰብ ከህዝባችን ጋር የምንወያየው ሲሆን ሌላው ደግሞ ከተለያዩ የማህበራዊ እና የፖለቲካዊ አመራሮች ጋር ከተለያዩ ብሔሮች ከኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ጎረቤቶችና የዓለም አቀፍ አካላት ጋር ስለ ሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በዝግ የምናደርገው ውይይት ይኖራል። በመጨረሻም ላይ የነዚህ ሁሉ ውይይቶች ውጤት ተደምሮ በተጨባጭ ሀገራችንን ከመፈራረስ ህዝባችንን ከጦርነትና ከድህነት ሊያላቅቅ የሚያስችል አስፈላጊውን ስትራቴጂ በመንደፍ ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል። ሁላችሁም ባያላችሁበት በሁሉም ቋንቋ በማንኛውም መልክ ማንኛውንም ሐሳብ በእንደዚህ መድረኮች አምጣችሁ እንድታንሸራሽሩ እጋብዛለሁ። ያም ብቻ ሳይሆን እንደ አስፈላጊነቱ በኦንላይንም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችም ሰፊ ውይይቶች የምናካሄድ ይሆናል። ህዝባችንን አፍኖ የመርገጥ ህዝባችንን ከፋፍሎ የመርገጥ ህዝባችንን እየከፋፈሉ አገር የማፍረስ አካሄድ እዚህ ላይ እንዲያበቃለት አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ የምንወስድ ይሆናል። የእርምጃው ቅድሚያ ግን መወያየት ስለሆነ ለውይይቱ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ኦሮሞቲ ሄዱር ሲንጃለና ነጋና ቡላ Sebagai pertama, Presiden yang juga akan bertemu angka samarkan dialog yang
Abbaa qullaa tokko isin geessee beekumsaa xiqqaa takkaaf sanii booda gara malee bakka itti seenaa akkasuma dhaabbateetti. Maraboo isaatiin booda yoo inni kofachiisee irraa ba'an booda gara maleetti deema. Gara waltajjiitti Ahmad Oromoo. Amine kennafi. Ego jirtu. 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 Ya. Wala nulle miti ani wala arah asirratti gartee sibiilii akkuma dhalootaan baay'ee ishee kadhaa hojjetu. Itti yaadutti akkasuma jireenya adii ammallee walitti keessatti gartee kanaa jireenya kanaa hojjetu gadi addaa. Baay'ee isin fidee dhufee jaallattu. Assalamu alaikum Erotiya. Assalamu alaikum Erotiya. Assalamu alaikum Erotiya. Assalamu alaikum Erotiya. Etiagesu. Assalamu alaikum Erotiya. Assalamu alaikum Erotiya. Waiti da chade jawetiya alhamdulillahi rabbiya. Assalamu alaikum karetiya. Assalamu alaikum kerotiya. Waiti da chade jawetiya alhamdulillahi rabbiya. Jawetiya detu dosi sali ahe gari nama jawetiya detu dosi sali. Jawwebira deetu gorsisani gari nama jawwebira deetu gorsisani. Assalamu alaikum kadetiya. Assalamu alaikum kerotiya. Ijawan garsise rabbiya alhamdulillahi rabbiya. Jawwebira deetu gorsisani jawwebira deetu gorsisani akamine kumsaan lamsisani. Assalamu alaikum kerotiya. Assalamu alaikum kadetiya. Assalamu alaikum kerotiya. Assalamu alaikum kadetiya. Aye galatuma ulfata ni uyana jauh jauh mungkin asal tanah digaten jauh dulu suri baye digambar tunse jira karena tuan yang itu berbalik Oromo awas Oromo versi digawai sejarah kes dulu Gumata gortes di Irmana arah timur lalle wani bukan dari salah bayi dan jadi bukan dari jadi tanamari ama aka Oromo versi maka Oromo versi kita toko aka Haramame aku Oromo jauh versi yang akan lupa namamu ini ada Assalamualaikum Assalamualaikum Mulai kita jadi jauh kita alhamdulillahi rabbiya. Assalamualaikum Assalamualaikum kadesiya.
ولدي دجالي جويت يا الحمد لله ربي يا Ani beku, ani gabu, kita bajawe mbak sekatani. Jika bibu danang guratani, akanani naftung gubatani. Assalamualaikum jawetia, assalamualaikum kerotia. Nika, nika mana? Nama juga la poli, anak yang sesuatu dalam hari kita sehingga, mari kita berdoa hari, mari kita hadis, mari kita tiba di bawah, ya ada kafir itu sebenarnya itu, mau mampu melihat nanti masih melihat nanti ada, yo sekarang sudah, ya ada berarti akan mampu melihat nanti. Irna bareda kanaf gabi sagantam mari senna sagantam mari yerot parame rabe era gabi deriti senna wani takkan ramene tani ke bisa ku sinjada edu gara toma maikin gara apa wal tajid Oke, ebu galatoma obboleessi biyya tokko waan yaadachiise dubartoota si koomando warra ganama kana kubala kennitan waan jedhan kitaabni tokko maqaa isaaniitiin mallattaa'ee akka isaanii kennamu jedhamee jira. Kitaaba dhuftanii akka mana fudhatan dubartoonni si koomando warri ganama kana paawundi 2,000 kaffaltan kitaabni tokko maqaa keessanii mallattaa'ee isinii kennama warri koree kitaaba tokko akka garan na dhiyeessitan. Kitaaba tokko dubartoonni si koomandoo saayinii obboleessi kennaa wajjin dhuftanii akka harkaa fudhattan kabajaan isin gaafan. Ora mi casa, andare di casa. Esa casa. Dubartoota si koomando warra mallaqa kana kana gumaache saayiniin kaayamee fi kitaabni tokko tolan hingaa bu'aa kennamee jira.
Kanaafuu galatooma ulfaataa baga gammadan isin jennu. Hamilee kennaafi ulfaadhaa. Galatooma. Amma nama yaadarraa fuudhaa. Nama sadi gamanaa fuudhaa. Nama sadiillee dubartoota, nama lamallee dubartootarraa fuudhaa. Gara dhiiratirraa nami ani yaada kennuuf. Gamana naas baay'ee. Okkiyaalee qabu kan okkiyaalee fuularraa qabu. Yaa Maaruuf garana fuula dura naas baha warri an harka kenneef. Gara dubartootarraa nami lama. Dubartootarraa gamana gara duratti naas koottaa. Dubartootarraa nami lama. Aye. Nama lamaan sanaa koottaa. Nama shan qofa barbaadaa. Maaruuf gamana. Daqiiqaa dheeraan barbaannu daqiiqaa lama qofa nama tokkoo fi daqiiqaa lama kennine maaruuf kenna akkasumatti warra wal duraa duuban dhaabbatan nama hin kennee fi daddaba warri an kenne harka kenneef garatti bulchoo dhiyaata. Galatama qaalii nu bira qaaliidhaa waan hin jirreef waa hedduu jechuu qabna turree haa taatu immoo carraa nama biraatiif kennuudhaaf ani obbo Jawaar jee gaggabaabsinee dubbanna waa hedduu tuqe san keessaa qabsoon Oromoodhaa yeroo dheertuudhaaf keessatti carraayitee namni hundi waliin qabsoon Oromoodhaa amma isiin jirtu roga duraarraa roga addaati. Jawaar keenya amma qabsoo deemaa jirtu nu keessa walirra qabsaawaa jirru waan taateef akkuma aduu tuttuutee jirtuuf haalli duritti qabsooyte haala waa'ee diinaa fi alagaarraa fi waliin buufachuuti taammaatuun ta'uuf keessaa walii qabsoon waan taateef royni isiin barbaachiftu akkaataatu himte wal mari'achuu hawaasa keessa hoogganaa hawaasaatiif hunda wal mari'achuudha. Ani addatti waaniin akka maqaa uummata Oromootiin jechuu barbaadu waa lama. Tokkoffaa hayyoota Oromoodhaa kutaa 11 argaman kabara dabre waggaa 5 dabre sii wajjin qabsaa'e hundinuu diina galanii meeshaa siin lolanii taanii waan jiraniif amma qabsootan ammaatu nu tan addaa waan taateef hayyoota nuu qabdee hayyoota nuu jaartee maqaa keetiin hooggansa keetiin ummata Oromoo keessa hayyoonni ijaaramee bakka takkatti mari'achuudhaan akkaataa ittiin fuulduraaf itti deemnu kan badaa ta'e qabdee gaadii sa'aa gaadanii elmatanii ifuma bira gaaditee kan gaarii ta'es keessaa walumaan dalagaa hunda dhageeffattee harki tokko harkat qubni tokko quba tokkoon dhiqu kophaa ta'e deemuurra taraa dhuftuuf nuti akka yuukkeetti ballamoonni sii seennu maqaa uummata kanaatii fi qeerroo bareedduu tanaatiin bakkittoon caayaan irraa sossoonee hayyoota nuu jaartee ittiin nuun deemtee asirraa konferansii hayyoota Oromoo yaada Oromoo fuulduraaf
biyya teenya akkaataa ittiin qabsoofnu qabsoo amma nu eegalchiifte kana si wajjin qabsaa'uudhaaf akka aadaa nuu galtu hayyoota nuu jaartu kophaa deemuu dhiiftu gaafa hidhamte waan si duubaa nu sosootuu dhabne ni dhukkubsanne si wajjin dhukkubsataa jirra aadii seenna akka qabriiti wajjin seennu qabsoo oromoodhaa summii dhugaan milisoomnaa itti ni dhuyna miliyoonni 70 warra dhugu kana waan taateef wanni sirraa komannu oromoon si komattu Jowaar kophuma deema hayyoota maadhiiseedha hayyoota 100 qabna amma Ameerika deemta hayyoota biyya keessaa deeme akka Kadiiru Seenfaa namoota hedduu waan qabnuuf hadaraa wanni siin jennu caayaa asirraa eegalleeti konferansii hawaasa hayyoota oromoodhaatiin akka nu deebitu maqaa qeerroo tanaatiin qophii akka taanuuf ahdii akka nu seentuuf kana si gaafanna galatooma. Ayah duraan dursee galatoomaan isin jaa hawaasa bal'aa naannoo adda addaati walii qabamee kana duraan dursee galateeffachuu barbaadu. Maaliif yeroon qabbanaa yeroo tana namni waliin dhufee hundi keessanuu rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa gammachiisu. Tokkummaa keessanillee rabbi isin gidduutti haa eeguun jaa yaadanii dubbachuu barbaadu yaada sadii. Tokkoffaa ilmaan Oromoo biyya Suudii hidhaa jiran nama 45 du'atti murteessan sanaan dubbachuu barbaada. Lammaffaa immoo ilaalchoota amma nu gidduu jiru waa'ee gandummaadha. Dubbii gandummaa kanaas dubbachuun barbaada. Dubbii sadaffaa immoo ilaalcha Itoophiyaanummaa fi Oromummaa wal lolu jira sadeen kanallee dubbachuun barbaada. Inni tokkoffaa warra Suudiitti hidhamee jiru nama 47 waggaa darbe keessa murtiin du'aatti murtaawee sana keessaa namni 2 duru mootummaan Suudii ajjeesee jira. Ijoolleen tun ijoollee dhalattoota naannoo takkaatii miti. Kutaalee Oromiyaa hunda mootummaan naannoo Oromiyaatiis haa ta'u aktiivistoonnis miidiyaaleen gurguddaan akka barbaachisaa ta'etti sagaleen taaneef jidduutti sagaleen taa'amee turee fi yeroo sagaleen taa'amuuf murtiin du'aa irraa dhaabbattee turte sagalee paawara goonaan lammaffaa immoo torbaan kana keessa murtii du'aa irra murteessaniiti ijoollee nama 45 ilmaan Sikoomandoo ilmaan Harargee ilmaan Walloo ilmaan Jimmaatii fi ilmaan Shawaafaa nuufetti keessa jira. Ijoollee nama 45 murtii du'aatii eeggataa barbaachisaa yoo ta'ellee silkii isaanii harkaa qabna isin dhageessisuu dandeenya. Namoota kanaas dhaabbata mirga dhala namaa adda addaa wajjin waliin galuudhaan akkamitti ijoollee tanaaf sagalee taana. Biyya alaa kana keessatti heddummaannee akka galaba deddeemurra sagalee namaa ta'u. Lubbuu ijoollee tanaa haa baraaruun ja'a hawaasa bal'aa biyya keessaa biyya alaa waamichaan isinii godha. Lubbuu nama takkaa du'arraa oolchuu kan rabbittillee filatamaa waan ta'eef har'a anaa fi isin hundi keenyaa'u biyya kana jirra dimokiraasiin jirra. Obboleen keenya yoo nuti akka ilmaan Oromootti waliif hin haadhoofne eenyu waliif haadhoota. Yoo nuti waliif sagaleen taane eenyu waliif haadhoota. Kanaaf hawaasa bal'aa dabalatee obboleessa keenya Jawaar dabalateellee waamicha atis mataa keetillee karaa dhaabbata mirga dhala namaatiin ijoollee tanaan sagalee taatee fi atillee gama rabbitti kan ilma namaatiif hin dalagin kan rabbittillee hamaa asirra deemu jira hamaa kanarrattillee rabbitti cayaasii ta'an jaa tokko kana inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Ini lammaffaa waa'ee gandummaati. Gandummaa tana keessa yeroo dubbachuu barbaadu manguddoo qabsoo nu dura turte warra har'aas lubbuudhaan as keessa nu keessa jiran hundaa'u galateeffachuun barbaadu. Maaliif bara isaan umrii dargaggummaa akka keenyaa kana gandummaa nu turre har'allee nu keessa jiranii karaa isaan nuusaa kan dhiifneeti karaa naggaadee siyaasaa nuusaati karaa gandummaa keessa deemnee jirra. Yaa jara keenyaaf haalaan bakka deemnutti qophii qopheessinu hundaa'u kutaalee ilmaan Oromoo hundaa'u walitti fidanii qophii qopheessuu akka Oromummaatti hunjaa dhaabbachuu bakka isteejirattis haa ta'u bakka hundaatu namni ganda hundaa yoo wal keessatti argame tokkummaa keenyaafillee gaarii wanni kun miidiyoo dandabra waa'ee gandummaa bakka hundaa'u dhaabbachuu qaba. Walgahii amma booda godhatullee Jawaar ifaa ifattiin sitti himaa ilataa naannoo takkaa qofan godhatiin ati Oromoo guutuudhaati arra durallee Jawaar marfamee gaafa jaaniin kutaa Oromiyaa guutuu sitti hirmate malee kutaa tokko qofaa miti. Dhimma kana akka obboleessattiin siidhaama dhimma kanaan dubbachuu barbaada. Gaafiin sadaffaa immoo namoonni ani nama siyaasaatti ijoollummaan siyaasaa keessatti guddadhee ABO na guddise. Waa'ee siyaasaa ni hubadha. Ilaalchi amma waliin jiru ilaalchi Itoophiyaanummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati daleetes haqa keessiif hin dubbadha. Si dura namni Itoophiyaa beejaamtu akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhala siif fudhachiise. Herreeduun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siif hin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan
Atis eite Haile Fida oso barasana sena isa yo dubbifte dhaabbatu Itoophiyaanummaa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jeneraal Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun waan lubbuun si qabachiisti si qofaa miti. Nama si jala deemuun lubbuu qabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebiin siin jaa. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lolarratti wal baranne dirree lolarratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaannuuf gahaadha. Nama biraa ilaalachuun nu barbaachisu. Kanaa jechaafuu dhimma kanallee akka ilma Oromootiin si ilaala siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gandummaa akka baafannuu si naama galatoomaa ulfaadhaaf. Kun hundi isaa dubbachuu fedha. Namoonni duuba jirullee akkasitti daqiiquma qofa kan Gaaffiin gaafa nagama gaaffiin barbaade kaasee ture garuu yoo tokko naa eeyyamtan Jawaariin dubbisuu barbaade wanna biraa isin tinneessu yoo naa eeyyamtan Jawaar bichaa dubbisuu barbaade naa eeyyamtu Jawaar bichaa dubbisuu barbaade wanna biraa samis ma asma dubbisuu barbaade. Amina kennaafi amine galata. Ayyek galatooma duraan dursee obboleessi kenna Jawaariin si arguuf hedduu gammadaadha. Akkasuma du'arraa haftee kitaaba barreessitee uummata keetiin ga'uudhaaf baga Rabbi si gargaare ifaajee kitaaba barreessuun qabu nama kitaaba dubbisitu beeka. Kanaaf baga milkooyte siin jechuu barbaada. Kanatti aansee hawaasa kanaan wanti jechuu barbaadu rakkoon biyya san keessa jiru akka warri mootummaa nutti himullee miti. Akka Jawaar faa nutti himanillee oli. Hawaasni keenya rakkoo guddoo keessa jira. Kana nama biyya san dhaqee deemeetu argaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti achumaanis hawaasa sanii yoo sagalee ta'uuf taate hawaasa tokko ka mootummaallee hin beekne ka uummanni illee hin beekne tokkoon isinitti hima. Uummanni kun Arsii Bahaa aanaa Shirkaa fi godina Baalee aanaa Gaarfaa gidduu kana jiraata. Uummanni kun walumaa galatti bu'uuraalee misoomaa jedhan jireenya isaa keessatti argee hin beeku. Karaan qabu, mana barnootaan qabu, dhaabbilee fayyaan qabu. Waggaa tokko waan caaluuf qaamni hidhate waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san jira jedhamuudhaan gama Baaleetiin aanaa Gaarfaatti waraanni waabee irratti marsee gamanaan ammoo akka isaan gara Arsiitti ol hin baane uummata kana waraanni marsee waraanni gidduu kanatti qabe. Uummanni kun uumama isaatti horsiisee bulaadha. Lafa gammoojjii irra jiraata. Waan silaa oomishatu kana yookaan achi guyyaa lama deemee magaalaa Gaarfaa geeffata. Yookaan ammoo gamana dhufee Arsii magaalaa gara Bobeessaa geeffata. Uummanni kun waan oomishate kana akka ol hin geessine waraanatu loolu. Gamasiin gara Gaarfaa kan geeffanne waraanatu loolu. Uummanni kun dargaggeessi jiru kun baqatee magaalatti gale. Kun baqatee gara Sumaaleetti yaa'e. Kun bosona. Namni achitti hafe ijoollee fi manguddoota qofa. Namni isaan beeku hin jiru. Naannoo sana akkuma isin jedhe bu'uuraaleen misoomaa waan hin jirreef nama baratee sin qaban, nama isaanis dubbatu sin qaban. Uummanni kun guyyaa waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromootu karaa kanaan bahe jedhee goojjoo isaan qaban irratti gubu. Halkan ammoo qaamni hidhate dhufeetu waraana bilisummaa asii nyaachi waraana raayyaa biyyaa asii nyaachiftan jedhee uummata kana darara. Rakkoo kana keessa jira uummanni keenya. Kuni fakkeenya xiqqaadha. Kana akka quba qabaattan isin jechuu barbaade. Kan itti aanu ammoo this a personal question yoo barbaadden deebisaa barbaadden dhiistaa ijoolleen gaaf dur lubbuu keessi baraarte sila har'a nullee si arguudhaaf carraa rabbii ta'e malee itti gaafatamummaan isaanii
ijoolleen sun maalirra jiranii hagam takka quba qabdaa waan jedhuufi horri kun dagaagi. Dhiifama akka mul'atan dhiifama sagaleen koo yoo michuullee ta'uu dhabe maayikii wajjin yoo dura baga nagaan dhufte gaafii kiyyaaf jecha Maraaraa Guddinaa tokkorraan ka'a Oromoo sodaa irraa bilisoomsinee garaa irraa bilisoomsuu dadhabnee jedhe. Please waan kana maaliif waan kana jedhe rakkoo yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti namni bahee dhimma wayii fixachuu dadhabe jireenyi qaala'insa rakkoo hawaasa keessa jirtu atuu ni beekte namni sitti himu. Kanaaf namni biyya keenyaa ifii wal dararaa jira. Waan kana namni keenya akka nama siyaasaatti akka nama waan tokkoof dhaamsee sagalee atarra sirraa taatu achitti daldee achitti deemee onlaayinii bakka maratti namni waan kana namni keenya waan kanarraa akkamitti baratee wal miidhuu sanirraa dhaabbachuu danda'a. Namni keenya sodaan qabu wal dhugaadha garuu sababa garaatiif jecha wal miidhaa jira namni keenya ofirratti. Kana jechuun barbaadaa gaafii qabu obboleessi kiyya tokko taasise gaafii biraa waa'ee kolodariiti. Waa'ee kolodari kanaatillee irraa barreessaa jira. Waan kana akkamitti ilaalta please gadi qabii sirriitti irraa waan kana warri mootummaallee amma dandeettutti dhiibbaa godhiiti. Namni warri kararraa waa qabu miidhame akka jirutti namni waa duraa kararraa qabu karaa irratti bal'isanii maal jedhanii manniin irraa diigamee dhumee jira. Waan kana please hamma dandeettetti dhiibbaa godhiiti ummata keenyarraa yoo dandeette dhaabsisi. Waa lamii kana qofa si jechuu barbaada taa'imii sirraa fudhadhu jechuun asirratti wanni jechuu barbaadu ani Iskootilaand irraan dhufe hawaasa Oromoo Iskootilaand jedhamu jira Gilaasgoo irraan dhufe ijoollee baay'ee keessarraa koomunitii Oromoo Iskootilaand jedhamu jira hawaasni illee jira nu quba qabaadhu gaafa tokko achirra siyaamuun keenyan oolu kana nu quba qabaadhu siin jedhu. Galatooma jecha akkuma beekamu salphatti as hin geenne bakka har'a jiru kana gahuudhaaf qeerroo kumaa fi kitilaatu itti wareegame akkasuma ammas har'a geennee qeerroon biyya keessa dararamaa hidhamaa ajjeefamaa tumamaa jirti halkanii guyyaa waan kanarratti maal jetta siin jechuu barbaada. Kan itti aanu ammoo dhuftee jirtaa dhufaatiin ati amma dhufte kun dhufaatii qeerroo jirtuuti moo buukii bittuutii jechuu barbaada. Galatooma. taati cuma bakkoon taa gaafii ayyoota gurmeessuu jettaniini iyyaadina itti dhufna ka gurmeessine jirra isin ka madura mul'atu qofa agartaniimi hedduu jira bar hedduu gurmeessine hedduu ijaaraa jirra ni mari'annaa hunda hojii mari'achaa bilcheessaa deemna. Falmii ayyoota jidduu jirus falmii hogganoota siyaasaa jidduu jirus hin jibbina. Nuti uummata gadaati uummata dimokiraatawaadha yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu. Garuu teenyee waliin waqarru deemaati dalagaat wal falminaa jechuudha. Kanaaf san hedduu yaaddeenaa itti deemnaa kophaan deeminaa kayyatti kophaan deemin kayyattaniif. Antakka kophaa ta'ee hin beeku hoggaan dhaladhuus ijoollee hedduu wajjin dhaladhe amma immoo miliyoonota wajjin deemaa jira. Warri Jawaar kophaa deemaa jee naa yaaddoftanis yaada gaarii yaadurraa akka kaatannaa gala warri kophaa deemaa jee tuffatas warra isaan duraatirraa haa beeku. Takka kophaa deemee hin beeku yaada ummataatiin hin deema ummata wajjin hin deema. Kaleessa fa'a xiqqa turre har'a sirna keessaas sirna alaayis biyya keessaas biyya alaayis hojii dippiloomaatiis bal'ootti dalaineeti deemaa jirraa sun hedduu isin yaachisini jabaannee itti deemna waan hedduu miidiyaadhaan dubbachuu waan hin taaneef keessa abboota keessa wajjinis hogganoota keessatti waan haasanii jira waan hojjetamaa jiru jira san hedduu yaaddeeyna. Dhimma ilmaan Oromoo suutii waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota Arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira. Ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a.
ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti. Kana kan mudate waa lamarraayi. Tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf. Afaan Arabaa barachuu qaban ture. Dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan. Ijoolleen tun osoo leenjiin osoo qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanu kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo barsiisin dandeettii osoo uuminiif afaan osoo barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran. Lammiilee biyyoota adda addaatti biyyoota arabaa kana keessa dalaga. Isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan raga'u lammiilee Itoophiyaati jechuudha. Tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uu qaba. Deengaddaas bika tokkotti haasa'aatiin ture. Nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqama nuuf. Garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata. Rakkoon lammataa hojii gara ministeera hajaa alaatii fi embaasiitiin laafachuudhaati. Warri biyyoota arabaa jiraatan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamu warra Filiippiinsi fi Indooneeziyaadhaati. Jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii nambar 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha. Jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida. Amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikarraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya arabaatii dhufu kana beeytanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatis ka caalu ka gargaarsa faranjiitis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota arabaa keessatti dalagu jechuudha. Mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun. Mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura galleessan gaafa Dr. Roqnaan ministeera hajaa alaa ture yaalii goggodamaa ture. Leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammatti tarsiimoo fi imaammata hajaa alaa akka qabne beeytanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota ogaa yaaman gaqqabaniiti beekun obiliinichi kararra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergannu gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuweet jiru takkaa'u Beeruut jiru bakka adda addaa jiru nambar 1 ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan na gaafatte sun gara offlaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajjatamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti bulisitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ta Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This is a must. Wanni akkasitti hin dandeemu hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani intarteeynar yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessani. Hoogganaan waan ummataa ta'uu dubbata. Waan ummataa ta'uu dalaga malee waan ummata harka dhooyisiisu takkaa'uu ziis goosiisu san hin barbaadu. Wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenyaa qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliif jechuun jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru har'a ijoolleen nuti hanga warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barra Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baayibilii takka Quraanni haraam nuti hin goone.
miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaan nu jibbisiise. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaan saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibban godhaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jehuusaati yeddu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo noo si dhiime biyyaan gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni anjoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa teessanii hin deeggarinaa. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaatee fi Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture. Hidhamaa ture. Bayee galuu nu magala ture. Arra bayee hoggaa galuu bar. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan. Wanni dubbachaa jiruufi salphinni kuni keessattuu zabana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidhaa jechuudha itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kanammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf. Laal lolli kuni Oromiyaatti eegale Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira. Kanaaf salphina sababa lolaatii fi